Maqaan keenyudha eessarraa dhufte waaqayyo lafa kanatti maalsiif godhe waa'ee maalii dhugaa baata? Maqaan koo Boonaan jedhama kanan dhufe magaalaadhuma kanarraayi kanan dhugaa ba'uu barbaadu waaqayyo waamta baay'ee naaf godhe yeroo tokko ji'a salgaffaa keessa konkolaataadhaan osoo deemaa jiruuti konkolaataan nu jalaa didee makiinaa siinoodhaan deemaa jira hallayyaa galee ture jechaadha yeroo konkolaataan hallayyaa galee sanatti miilli koo kun asitti cabee laphee koo kanarratti miidhaan narra gahee ture jechaadha laphee koo kanarratti miidhaan narra gahee dhiigni keessatti dhiigee rakkoo baay'ee keessan ture eddasiitii as hospitaala kanatti yaalamaan ture obboleessi koo tokkoof siisteriin koo tokko dhufanii asitti naa kadhachiisan uffata koo fi suura koo baatanii dhufanii jechuudha. Yeroo sanatti immoo eessa jirta? Ani hospitaalaan ture haayisuu keessan ciisaa jiran rakkoo hamaarra waan an jiruuf oksijiinii naa kennanii gulgoosii maal latti sakka'ame bakka carraa dhumaarran jira ture jechuudha. Sababa kanaaf mana kana si fiduu hin dandeenye gulukoosiidha si baachuudhaaf walitti baay'ee waan ulfaatuuf uffata kee fidanii gara mana kanaa dhufan jechuudha. Uffata koo fi suura koo fidanii dhufanii irratti naa kadhachiisanii hin fayya bakka waaqayyo dhaqeeraa hin fayya kana booda waan ta'u jedhee zayitii kana fudhaa deemaatiitti dibaa jedhee zayitii sana fidanii dhufanii naaf diban. Yeroodhuma sana bakka jijjiirama hedduun agarsiisaa ture sanarraan kan ka'e ji'a lamaan booda ofii kootii kiraanchii qabadhe gara as waltajjii kanaatti aseesee bahee iddoo kanatti naa kadhatanii. Mucaan kun hin fayya jedhan yeroon achi ka'ee dhufu bakka waaqayyo torbee kana keessatti si nyaata madaan kun hundumti isaa rakkoonatti keessa jirtu kun hundumti isaa kanaan booda natsaadha naan jedhanii naa kadhatanii amiin jedhee nan gale. Bara kee hafe waaqa tajaajilta. Ameen jedhi kaati. Torban kana si nyaata si gubaa abidda sitti kaa'ee si qaammata si keessa nyaata gaafa kee midhattu fayyitee itti sibiila si kee baasu. Ameen. Sana booddee torbee sanatti jijjiiraman agarsiise. Kiraanchiin baadhee deemuu sana uleettan jijjiirradhee jechaadha garaagarummaa ji'a tokko. Waaqayyo isa hidhaa irraa hiike kanaaf ammayyuu galanni mala. Erga si homtuun sitti dhaga'amu jechuudha. Amma fayyaa kootii waaqayyoon naaf galateeffadha. Immalaaf waaqayyoof galanni. Keessan eenyudha eessarraa dhuftan waaqayyo lafa kanatti maal isiniif godhe waa'ee maalii dhugaa baatu? Maqaan koo Tufaa Badhaadhaan jedhama kanan dhufes magaalaa Qooqatirraan dhufe dhugaa baatiin koo bakka hojiitti waan mudate mudannoo inni oduma hojjechaa jiru bineensi duubaanatti dhufe bineensi sagalee wayiteen dhagee akkasan garagalee hojjechaa jira sagalee dhageetan ofirra hoggaan garagaluu bineensi na duuba gee waraabessi. Bineensi kun kan isinitti dhufe guyyaadha moo halkanii? Guyyaa sa'a 11tti natti dhufe oommi ladhuna duuba ga'ee yaada biru jeetanii karaa gadhiisna anumatti gore kan gore bakka anumatti kaate bakka akaafa harka qaba akaafa kana harra kutuu jalqabee dhumarru kutuu akaafa harkatti qabee saniin booda bakka oduma akkasichaa yeruun duubatti kufe kan kufe bakka ani luka kan koqaama hundaa dhiisee raawwatee kara mataana dhufee raawwatee ogzuman afaan banee mataara naga'uuni harkaan akkas ol jedhe qabachuudhaaf oolan jedhee harka mirgaa kana afaan na kaawwate kun harki as kun asii achi afaan seenee saniin booda harka hafteeni mormatti rarra'ee harka qoroxxomuutti gatta'e bakka harka na qoroxxomee saniin booda achi ka'eetuma kaate na biraa hin kaate anis dhiigarraa oolan ka'e dhiigni mataa na koree harki kan koo harka lamaa dhiigni yaa'a kanas dhiigni yaa'a kunis hin jiru bakka kun harki lamaa hin jiru bakka zeeroo na ta'e. Kana keessan na fixe keessan ofirratti na nyaati kana asin morma isaa gadi dhiibne kana keessumaan kutee nagate kanas na qurxe asitti efasi iyyaatan ol qajeele namni naaf dhufanii baatanii ol na baasan hooseetti of nan beeku bakka ani harki kan koo hunduu bakka harka ombanatti fakkaata of nan beeku danazzaze of wallaale bakka nama lamaan qabanii naan deemu. Achuma mana yaalaa geessanii manni yaalaa maal siniin jedhan? Raajina kaasuudhaaf fuudhanii achi na geessanii. Harka akkas godhan harki kan koo naa warraaqu akkasumatti gogeetuma naaf naa warraaqu saniin booda bakka raajii seensi akka isaan jaaseettoon jenne ani of hin beeku nama lamaan qabanii naan deemanii achiin booda nan ciise halkan tokkoon bulee ganama sa'iin dhufanii dooftoriin dhufee harka kan kee akkas godhimee naan jedhanii harki kan koo of hin beeku iskiribiittoodhaan rurrukutanii naa laalu ani maaliif of hin beeku hoon jedhe narraa muran kanan jedhuun shakkii qabaa. Efasi ablee guyyaa 18 asaan dhufe akkasumatti madaa baadhetuman dhufe kanan dhufe iddoo sanan taa'e
achi taa'etanii namni madaa baattanii jirtanii lafaa ka'aas baa kara madarakii jedhanii ergama sumaa kootu naan jedhanii asaan dhufe. Madaan kan sitti jiru. Maaliif akka himiin deemne? Ishee biyyi keessa ee wajjin dhufte amma waraabessa si nyaata. Harka kan kee akimii muruudhaaf jira. Ilkaan bineensaa keessa jira sinjaani samuuna muruudhaaf ta'anii waaqayyo hadhaa si keessa dhahee jira. Waaqayyo jidduu sii galee fayyitee dhugaa baatiidhaaf deebite naan jedhanii. Kana malee kun hin hojjetu. Akimii dannaanii wannoo waraabessaatu keessa jira. Marsiisaatu. Sirriidha. Kanaaf yoo asitti kutan malee hin danda'amu jedhame. Amma marsii waraabessaa hin ba'a. Ameen. Kaaturoo diyaaniyaas. Amma harki kee kun amma hojjechuu jalqaba. Gachiibsi. Bakka raasi harka kee kagoon namicha kagoon. Sochoos harka kee sirriitti. Akkas godh. Sochoos quba keefa. Eeyyee. Akkas godh. Akkas gad diriirsi. Kana eenyutu sitti kaa'e? Madaadha kun jalli. Ilkaan saati. Natsaasi baaseera Yesuus. Saniin booda nan gaali'anii waan nan duraan godhuun dandeenye bakka godhuun dandeenye akkas godhinaan jenna asitti akkasuman godhee harki koo hojjechuu jalqabee. Ergasii harki keessan qulqulleeffameera homtuun wanti isin dhukkubu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Homtuu waan natti dhagamu tokkollee hin jiru nan dhukkubu homtuu ergasii. Mee Waaqayyo isa jireenya isaa qulleesse kanaaf galata hin malaaf ammayyuu. Barsiistuu Alamtsaayii Saamu'eeliin jedhama. Godina lixa Wallaggaa magaalaa Qilxuqaarraarraan dhufe. Waan Waaqayyo naa godhe daa'imummaa koorraa jalqabee toorri fincaan kootii baay'ee na rakkisa ture. Haati koo baay'ee na wajjin rakkatti. Mana qorichaatti na geessu. Daandii tuubboo fincaaniif tuubboo gadameessa seetii walitti jira waan ta'eef opereeshinii goonaa jedhanii ennaan abbaan koo haati koo irratti. Fincaan sin dhoowwayyuu moo maal isin godhayyuu gisee rakkattan? Daa'imummaa makaasee fincaan hin fincaa'u nan bo'aa dhakootti maraddeen bo'aadhanii xinnoo tippi waan jedhuuf haati koo baay'ee cinqamti turte na wajjiniin maatiin koo baay'ee cinqamu. Isa booddee bakka utuma jedhu umurii dargaggummaa narra ga'ee yeroo dookteerotatti na geessanii bara tokko qoricha naa kennanii yoo nagaate barattaan immoo na dhukkuba raawwatee na dhiisuu hin dandeenye jechuudha. Sana booda utuman jedhu umurii dargaggummaa ga'ee erga umurii dargaggummaa ga'ee booddee baay'ee natti hammaate. Daa'imummaa kootii kaasee mana yaalaatti na geessaa turanii kan isaanii tuubboo ujummoo fincaanii fi ujummoo gadameessaatu walitti qabatee jira opereeshinii goonadhaan immoo umurii waggaa 5 kootti jechuudha. Sana booddee haatiif abbaan koo irratti walii galuu dadhaban opereeshinii koo irratti haati koo mucaa koo opereeshinii umurii kanatti gochuurraa manumatti harkattaa duutu yoo duutettee na furattee gal. Akkamitti fayyuu dandeessarree akka maaltu siif ta'e? Isa booda raajii zawduunii namni dhukkuba akkasii dhukkubsattu akkas godhadhanii mallattoo hundumaa erga kennanii booddee sana booddee lafaan kee erganii yoo wallaale booddeen ka'e hin beeku kan hin lafaa ka'e sana haati koo barcumarra teessurraa kuftee gaafan ka'u achi booda achi as baasanii naa kadhatanii saba dura na dhaabanii mucaa kana laalaa barree yeroon isaa jechuudha ji'a dhumaati waggaa dhumaa jechuudha ji'a dhumaarra jira. Mucaan kuni ji'oota dhumaa kana booddee na waaltuedhaan kaansarii gadameessaati daa'imummaa kaasee ishee qabatee jira waan ta'eef hinduutti turte. Kanaaf garuu arra Waaqayyo arraa jalqabee raayii keera naan jedhanii erga namni Waaqayyo isiniif kadhatee nagaa argattanii boqottanii sitti hin deebine dhukkubichis hin dhiphannise jechuudha. Natti hin deebine namoonni baay'een dhuguma fayyitee jedhanii dhufanii na gaafatu. Mee Waaqayyo isa hidhaa namarraa hiikuu jireenya namaa qulleessu kana Waaqayyo ammayyuu ililleen hin malaaf. Waaqayyo isa carraa kana naa kennee lafa kanatti akkan waa'ee isaa dubbadhuuf gaarummaan naa godhe kanaaf guddisaa Waaqayyoon al takkaa naa gala. Waaqayyoof dhaaf ililleen.